kadaa'imanii akkana qabattee dhaabatti. Yoo hedduudhaan taa'uu dadhabdee dhaabatti teessoon kee hin qabamu. Hospitaalota sadarkaa waliigalaa keessaa yeroo kanatti naannoo tooppi 5 keessa jira. Dhaabbata namaan jedhanii aduurra kunis nuuf fooyyamuu qabaata. Warra kana mul'uun argina. Poteenshaalii keenya baay'ee ammarumaatti hin fayyadamne ganaa tajaajila kennaa jirra. Jalqabaa jirra jechuu dandeenya. Uummanni keenya kun waan barbaadu asii argataa garuu yerootti haala kanaan dabalaa deemuun komii uummataa dabalaa deemaa jira jechaadha. Hospitaalli waliigala Dodolaa bara 2002 hospitaala sadarkaa jalqabaa ta'uun tajaajila eegale. Yeroo sanitti uummata gara 500,000 ni tajaajila jedhameeti kan hundeeffame. Yeroo ammaa kanatti gara hospitaala waliigalaatti guddachuun gara nama miliyoona 2tti tilmaamamu akka tajaajilaa jiru odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gama humna namaatiin ogeessota fayyaa 159, hojjettoota bulchiinsaa 84 akkasuma hojjettoota deeggarsaa 57 kan qabu yoo ta'u caasaa hospitaalichaa gara nama 400 akka qabuudha odeeffannoon arganne kan mul'isu. Gama kenna tajaajilaatiin bara bajataa 2015 keessa hanga waxabajjii 30tti namni 100,000 fi 60,000 ol tajaajila yaalaa hospitaalichatti kan argate yoo ta'u kana keessaa namni 1,381 tajaajila baqaqsanii yaaluu yookaan ammoo opereeshinii argatee jira. Ciibsanii yaaluudhaanis hospitaalichatti namni 5,100 ol tajaajila akka argate ragaan hospitaalichaa ni mul'isa. Hospitaalli kun hospitaalota naannoo Oromiyaa qabnu 34 keessa hospitaala waliigalaa jechuudha. Isa tokko ta'ee tajaajilli inni kennaa jiru garuu hospitaalota sadarkaa waliigalaa keessaa yeroo kanatti naannoo tooppi 5 keessa jira. Akka bara darbee kanatti qarshii gara miliyoona 29 ta'u galii galchee jira hospitaalli sun. Hospitaalota naannoo keessa jiran keessaa galiin kun hospitaala Ciroo fi hospitaala Bishooftuu yoo ta'e malee hospitaalli mallaqaan kana dursu hin jiru baay'ee galii guddaa qaba. Galii immoo kan argattu yoo dhukkubsataa tajaajilee galii galchita. Yoo qoricha qabaatte galii galchita. Dhaabbata fayyaa keessa qorichi yoo hin jirre galiin hin jiru. Dhukkubsataan yoo hin jirre galiin hin jiru. Meeshaan yaalaa yoo hin jirre galiin hin jiru. So hospitaalichi kun kan nutti agarsiisu dhukkubsataa simatee tajaajilaa akka jiru. Qoricha qofa bara 2015 hospitaalli Dodolaa qarshii miliyoona 19 kan bite. Baajanni mootummaan ramadee baay'ee xiqqaadha qarshii miliyoona 2 qarshii miliyoona 17 kan ta'u galii keessoo isaa maddisiisee qoricha bituu danda'ee jira. Yeroo ammaa kana jijjiirama gaariirra jira jechuun hin danda'amu. Hospitaalli waliigala Dodolaa akkuma maamilli isaa dabalaa deemeen kenniinsi tajaajila isaas rakkoo keessa seenuun komiin irratti ka'aa jira. Haalli jiru gaariidha. Orofaan akkuma amma agartan kan hin heddummaata uummanni. Tajaajila garuu hin argata. Kaardiin kun warra talaalli daa'immanii kan idilee ta'e dubartii ulfaa kittibaata idilee ta'e dhibama adda addaa ta'e bakka tokko kuufan. Inni kun gargar baheeti gaariitu. Gartee akka magaalaa Dodolaatti rakkina gola kaardiitii fi dubartiin deettuun akka dhufteen qarqaarsa argamuu qabu argachuu qabdi. Sa'aa tokko caalaa dhaabatti lama caalaa dhaabatti gola kaardii irra rakkoo qabna. Gola daa'immanii keessattuu dhaabadhu eegi namaan jedhan daa'imman dhalattee ji'aaf bultii 10 yaa'anii bultii 40 jechuudha. Dhaabbadhaa namaan jedhanii aduurra kunis nuuf fooyyamuu qabaata. Odoo manni gayaa ta'eeti namuutu akkana walirra dhaabatu. Bardeen gaddaas akkanuma jira manni kun manni golli kaardii kun baranas akkasuma inumaa daran caalee argame jechuudha. Rakkinna akkanaa qabna. Sa'aatiin dhufnee maa fayyadamnee hin baane waan jedhu qaba yaada akkanaa. Kutaa kaardiitii wal qabate uummanni hawaasni komiin isaan kaasan komii sirriiti, komii dhugaati. Komii karaa kutaa kaardiitiin ka'u ilaalchisee waan lamatu jira jechaadha. Tokko waan istaandaardii jedhamutu jira, tokko immoo dhiphinatu jira jechaadha. Istaandaardii wal qabatee kaardiin dhukkubsataa bakka tokko taa'u qaba kun seera isaati jechaadha. Furmaanni jiru tokkoffaan babal'ina kutaa sanii cimsu, lammaffaa humna namaa naannoo sana jiru ga'umsu qofa jechaadha. Bara kana biiroon eegumsa fayyaa kan nuuf hin ijaarrellee yoo ta'e bajetii keessaatiin illee haa ta'u jennee bira dhufu kawara qabannee kutaa kaardii sana bal'isnee dhaguma tokko yoo xiqqaate hedduma hawaasni iyyuu taa'ee
sirriitti tajaajilamu hin goonaman jennu qabanneerra bara kana hundum nutti ulfaate kaardii otoo yeroon isaa hin aktiif goonechaa jechaadha. Deettuun daa'ima dhalattuu qabattee hospitaalicha yoo dhaqxu tajaajila ariifataa argataa akka hin jirredha kan dubbattu. Kittibaata abbaanee ganama. Kittibaata abbaanee kun kittibaata sa'aatii kana eenyu nu araasiidha ganamallee qursii osoo nyaanne baane. Rakkina waan qabnuuf yoo finnaan nama nu haa dabalan. Kanaafuu laalanii babal'isanii nuuf haa tolchanii. Rakkina qaba as keessatti. Amma rakkinni keenya achitti dhibamaa fi daa'ima araasii dhibamaa fi ka dhibamaa hin taane walitti kaardii baasan. Yoo rakkina qabaatan nama dabalatanii bakka biraa nu haa godhan. Araasii fi dhibamaa walitti taa'uu hin qabu. Hospitaala Dodolaa keessa jira. Hospitaala Dodolaa kittibaata daa'imaa fudhachiisuuf dhufe. Ganama sa'a lamarraa dhufe. Achi bira bakkeen taa'anuu hin jiru. Warafaa qabatteetiin dhibamaa fi namni kun illee taa'a. Bakkeen taa'anuu hin jiru. Achi warafaa eeggataa ollee wanni jennu. Asii yoo sa'a jaha gahe misaadhaaf bayan. Yoo isaan misaadhaaf bayan yoo manni kiyya fagoo ta'uu deemuu hin danda'u. Yookaan immoo sa'a booda nuun jedhan. Sa'a booda sanuu yoo argachuu hin danda'iin kibxata qofa ka dalagamu. Kanarratti irra nu haa laalamu. Bakkeen teessumaa warafaa eeggatteetiin ka daa'immanii akkana qabattee dhaabatte. Yoo hedduudhaan taa'uu dadhabdee dhaabatte teessoon kee hin qabamu. Ganamarraa akkas dhufne asirra. Yeroo baay'ee walitti qabamu qorichi gara gosa nama 20 kan banamu jira. Erga banameeti sa'aatii 6 keessa kan badu. Namoota kanneen karaa tokkotti yeroo walitti dhiyeessinee kennuuf jira jechaadha. Fakkeenyaaf gosa BCG kan jennuutu jira. Wanni BCG kun nama 20 gisee tokkotti daaluuf gootee kennita. Namoonni kunniin yeroo sanitti walitti baay'ata. Akkasuma kan miizil kan jennu gosa sanis yeroo tokko daaluuf gootee sa'aatii 6 keessatti bada. Akkasitti kan sa'a 6 sanii fi namoota walitti qabattee qoricha furtee kennitaa jechaadha. Gosa kanaan namoonni akkasii walitti baay'atuu danda'a. Kanaan alatti guyyaa guyyaadhaan seerri isaa seerri kittibaata hospitaala harcaatii magaalaa irraa hojjetama. Akka qajeelfama magaalaatitti harcaatiiwwan kanneen kan ittisu waajjira magaalaa jira. Waajjirri magaalaa gara buufata fayyaa magaalaa jira. Buufanni magaalaa gara eksteenshinii magaalaa jira. Eksteenshinii magaalaa ganda gandaan gootii kennamu. Dirqama hospitaalli kittibaata kennuudhaan dirqamni hospitaalaa. Hospitaalli dhibee irratti ittisuu irratti harcaatii ammoo hojjetuu irratti. Homiin hospitaala keenya namoota dhufe nu humna akka naannootittuu kan hojjetaa jiru humna keenyaa olitti dafqinee hojjetaa. Maaliif tajaajilli hawaasni naannoo sanii keellaa irraa dhabe fageenya irraa dhabe akka argataniif jecha tajaajila kennaa jira. Malee hojii keessanii irra caalatti hojii magaalaati malee buufata magaalaati malee hojii kennaa. Homiin hubannoo irraa dhabu ka'uurraayi. Hubannoo irraa akkaataa hubannoo irraa ka'uudhaan mana namoonni kumatan kun yookaan namoota warra marsaa lammaffaa deemu warra deddeebi akkaataa tajaajila isaanii hubannoo isaanii hubatanii warra kana waliin arginu. Bakka waliin arginitti ammoo yaadaan waliin ibsine jechuudha. Tajaajila jiru akkaataa akkamii akka kennamu hin ibsineef. Namoota erga ibsaniif booda immoo warri akkaataa kaartii amma fakkeenyaaf tartiiba qabsiisuu irratti rakkisaan magaalaa irraa akka jiru yeroo mara waan argamu deeyilii waan argamu kaanii dhufan jechaadha. Yeroo dhufanii jedhan tajaajila isa argatuuf jecha deeyilii argatamu waan ta'eef qorichillee yeroo deeyilii argatamu waan ta'eef gara keenyaatti gara hospitaalaatti rakkoo kana furuuf buufata fayyaa irratti hojjetamee eksteenshinii magaalaa irra hojjetamee hospitaala irraa loodiin illee akka hir'atutti akka tajaajilli hawaasa illee uummanni naannoo sanitti argatu buufata ganda keessatti eksteenshinii magaalaa irratti hojjenneeti akka achitti tajaajilaman kan goonu. Fedhii fi tajaajilatu wal simuu dide malee ogeessota biraa yoo geennu tajaajila gaarii argataa jirra warri jedhanis jiru. Ogeessi ulaalaa Dr. Diimaas seeraan ulaala maatii qabatee faanaa deemti. Seeraan maqaa sana hojiirraa seeraan. Algaan kun yeroo maraa akkanuma guutu moo akkuma qofa? Nama guutu. Nama baay'ee dhufa jechuun gara hospitaala. Baay'ee dhufa.
Kombaanaan kaanuma gabbuusaa, kombaanaan kaanuma gabbuusaa. Onnee rakkoo qaban jennaan, onnee irra waa ibsan jennaan, as dhibnee jennaan ilaalanii halkan guyyaa gisee barbaadees halkan sa'a jaatti illee waraananii gisee hunduu nurra naanna'e. Namni hedduu dhufa gara mana yaalaa kan. Namatti jira. Abdii rabbii kana buluu rakkisaa. Aanaa kamirraa yaa'ee dhufa. Abdii kana guutee oola. Kutaadhaan qabnu kun gizee tokko hundi isaa jechuun gizee tokko faciisanii yaa'an akka ijoolleen algaa ijoolleen 8 yoo garii 40 akkas qabna baay'ina siree fayyadamtoonni naannoo kana jiran aanaa baay'ee waan ta'aniif baay'ee rakkanneetuma waan marginu fa'aa olii bu'uuraa ibsina malee amma siriin jiru kun yaalaaf nu gahee hin jiru. Gizee akka malee ta'ee lafa ciisa illee jira jechuudha algaa. Kanaaf baay'ee dhiphoodha. Tajaajila olii gaa baay'ina qabu wanna gochuuf rakkoo qabu xiqqoo. Qorannoowwan hedduun hospitaalota hedduu keessa hin jirre as jiraachuun maamila heddummeessuun humnaa ol akka hojjannuuf nu dirqisiisee jira jedhu ogeessonni. Hanqina qabna gara hanqinaatti dhufan hojjetaan jiru wanna daaraa miti. Amantii kanatti bakka taa'u hojjeta ekiree tokkotti namni tokko biyyatti nama 21 lama qaba jedha. Hojjetaan tokko fakkeenyaaf hojjetaa taasisa qabee nama 21 lama qaba biyyatti. Waaree tokko kan seenu ta'e namni 21 laala waaree booda immoo nama biraatti seenu. Akka kan jiru iskeejuulatti garuu heddummina namaatirraa kan ka'e gara nama 50 kan laalu 55 biyyatti jecha. Dhiibbaan immoo nama fakkeenyaaf kutaa raajii kun carraarii raadiyeeshinii kun jedhamti. Carraarii sun immoo dhiibbaalee garaagaraa qaba namaarratti. Kita mana kana hanya mana kana boleh gitu. Terus kita mutane pawan tadi, mana kana wajib ini istilahnya pada atau mana ini jawab anda jawab ini bajra. Kalau ini boleh beragati, ada kata sekitar mana gunung tadi lagi. Oke, saya juga bila saja bertanya. Hospitaalichi buufata fayyaa irraa kan ol guddatee fi haala mijataa kan hin qabne waan ta'eef kenna tajaajilaa irratti rakkoo keessa jirraa jedhu ogeessonni fayyaa hospitaalichaa. Tajaajila hojii keenyaatiin wal qabatee wanti jiru baay'ee gammachiisaadha. Itti kan tajaajilaa jiru gara miliyoona lamatti siqa. Uummata amma kanaa tajaajilu jechuun baay'ee nama gammachiisa. Uummanni amma kanaa mana hospitaala kanatti manuma amma isin argitan kan irratti kan isaan tajaajilamanii jiranii. Wanti rakkoon jiru egaa amma akkuma isin ibsetti gara uummata miliyoona lamaatti kan tajaajilaa jiru. Uummata amma kanaa gaafa tajaajilu immoo akkuma argitanitti manni kun mana duratti kan ijaaramedha jechuudha. Dareenis immoo duruma kan ijaaramee jirudha. Expand hin taane baay'ee ammas daree irratti babal'inni hojjetamee jiru. Kan biraa immoo kunillee manni akkasitti silaa jiru kun osoo gamoollee godhanii gamoon ijaaramee jedhee uummata baay'ee tajaajiluu dandeenya. Kana caalallee sarvisii kennuu dandeenya jechuudha. Ammallee kunis poteenshaalii keenya baay'ee amma dhumaatti hin fayyadamne ganaa tajaajila kennaa jira jalqabaa jirra jechuu dandeenya. Kanaafuu wanti tajaajila kennuuf nu barbaachisan tokko yoo guutame sirriitti kana caalu jechuu dandeenya. Gamoon ijaaramee dareen nu babal'atee rifaraalii ta'uu danda'a hospitaalli kun. Hospitaalli kun rifaraalii ta'uu waan danda'uuf akka rifaraal hospitaalitti yaadamee manni seeraan ijaaramee dareen nu babal'atee laaboraatooriin illee babal'atee jechuudha. Kutaan opereeshinii illee rakkoo baay'ee qaba. Tajaajila nuti uummataaf kenninu sanaan madaalamee miti kan ijaarame. Kan dura ijaaramedha. Nuti sumatti kan hojjechaa jirru. Kanaafuu gara fuulduraatti innillee haala haaraadhaan ijaaramee hospitaala kana babal'isuu hin danda'ama jechuudha. Manni dareen ciisichaa ijaaramee kan opereeshinii hojjennu seeraan ijaaramee kutaan laaboraatoorii babal'atee jennaan kana caalallee sarvisii kennuu dandeenya jechuudha. Uummata keenya haga barbaachisan tajaajillee waliin gahuudhaaf siree gamoo guddaa nu barbaachisa addatti. Kanaaf wantoonni adda addaa argamanii osoo adda addaa himman adduma gamoo guddaa ijaaramee fi akkaataa saniin tajaajila argatan gara argame. Sababni namootiin baay'ataniif ispeeshaalistoota adda addaa gurguddaa fidee jira. Meeshota adda addaa gurguddaa dhufeera eksiree waan adda addaati duraan gara alaa kana deemanii. Amma namni hunduu dhuunfaa dhiisee gara deemuu jalqabe. Qophiin dura manichaa akkaataa manichi jiru sun ammoo maalidha xiqqoodha.
badhatee akkanatti hin jenne deebi ammoo inshuraansiin jira tajaajila gaariin jiraannaan uummanni baay'ataa dhufaa jira gin qophiin duraa manoota baay'isuu irratti ammallee dabalata hanqina manoota baay'inaan ni jira saniif namni waan gaarii waa argataniif kanaaf yaa saniif asii baay'atan uummanni keenya kun waan barbaadu asii argataa garuu hanqinoonni golaa ni jira. Hospitaalicha akka waliigalaatti humna namaa jennu kanaan dabalatatti boordii fi maayimantii mana hojii waliigallee ispeeshaalistoota mootummaan nu ramadeen alatti ispeeshaalistoota biyya kana keessatti baay'ee qaalii ta'an gabaarraallee argachuu hin dandeenye raadiyoolojistii isa eksiree dubbisu ultrasaawundii dubbisu tajaajila qorannoo inni hojjetu kan akka tarree hospitaala keessatti yeroo amma gara waggaa tokko geenyeerra tajaajila kennaa jirra jechaadha. Uummanni gara keenya akka dhufuuf sababa guddaa kan ta'e tokko tajaajila adda addaa kennuun ispeeshaalistootaa fi sab ispeeshaalistootaan keenya eegallee irra dabalataan laaboraatooriin keenya yeroo ammaa kanatti almost fully functional jechuu hin dandeenye tajaajilli laaboraatooriidhaaf jedhee hawaasni keenya gara alaatti bahu gonkumaan jiru yeroo ammaa kanatti jechaadha gonkumaan jiru. Tajaajiloota akkanaa kannaan dabalaa gaafa deemnu hospitaalaaf garuu chaalenjii ta'aa deema jechaadha. Hawaasaaf baay'ina isaa ta'e hospitaalaaf chaalenjii guddaa yeroo rakkina ta'aa dhufe jechaadha. Sababa kanaan uummanni tajaajila akkanaa bakka akkanaatti argadhaa jedhee waan jedhuuf walitti himaa waan deemuuf fayyadamaan hospitaala keenya yeroodhaa gara yerootti ji'a gara ji'aatti dabalaa dhufe jechaadha. Bara darbee ji'a wal fakkaataa amma keessa yerootti namni hospitaala keenya dhufee kaardii baafatee yaalamee deemu naannoo 4,000 ture. Ji'a darbe kana keessatti nama 9,484 ji'a tokko keessatti kaardii baafatee yaalamee hospitaala kana keessaa ba'eera jechaadha. Kun maal agarsiisa fayyadamaan hospitaala keenyaa yeroodhaa gara yerootti tajaajila nu kenninu faana wal qabatee satisfakshinii guddaa waan qabuuf dabalaa dhufee jira jechaadha. Kan akka gaariitti fudhanna. Hawaasni keenya nutti amanee nu jaallatee akka mana dhuunfaatti dhufee nurraa tajaajila argachuun gaarii. Garuu yeroodhaa gara yerootti haala kanaan dabalaa deemuun komii uummataa dabalaa deemaa jira jechaadha. Yeroo ammaa manni kaardii hiriiraa OPD'n bakki hakimni itti qorannoo gaggeessu hiriiraa laaboraatooriin hiriiraa kutaan hiriirri ittiin jirre hin jiru. Kutaan hiriirri ittiin jirre kutaa biyya kana qofa. Kutaan hundinuu kutaa hiriiraati jechaadha. Sababa kanaan hawaasni komii nutti kaasaa jira jechaadha. Tajaajilli nuti kennaa jirru yeroo ammaa kanatti tajaajila hospitaala waliigalaa ta'uu hin taane tajaajila hospitaala riifaraalaati. Garuu ijaarsi nuti qabnu ijaarsa hospitaala jalqabaati. Kanaafuu hawaasni naannoollee biiroon eegumsa fayyaallee dhaabbileen arjoomtonni adda addaallee gara laafanii hawaasa aanaa jahaasitti tajaajilamaa jiru. Kanaaf ijaarsa dabalataa gamoo adda addaa ijaaranii hawaasa kana fedhii deebuu gaafii inni karaa fayyaatiin qabu deebisuun gaarii ta'a jechaadha. Tajaajilli inni kennu baay'ee ta'uu wal qabatee hanqina humna namaa nuti qabnu wal qabatee rakkoo uumameedha waan ta'eef hawaasni haala saniin nu hawwatu biiroo eegumsa fayyaas rakkoo kan hubatee tajaajila inni kennu hubatee baay'ina dhukkubsataa nuti tajaajilaa jiru wal qabatee humna namaa hospitaala keessa jiru wal qabatee ilaalee falamaa akka nu kennu nullee asumaan dhaamsa keenya dhaamna. Hawaasa kutaa laaboraatoorii san keessatti akkasitti gaggeessuun guutummaan guutuutti rakkoo sana hin furre. Kana gochuudhaaf maashina CBC haarawaa binneerra. Keemistiin haarawaa binneerra. Kana jechuun tajaajiltoonni laaboraatoorii seentiraal laaboraatoorii keessatti kennaman bakka lamatti qooduuf deemaa jirra jechaadha. Kantiibaan magaalaa Dodolaa ba'aa amma hospitaalicharra jiru hir'isuuf buufata fayyaa dabalataa ijaaruuf karoorri jiraachuu himanii hospitaalli riferaalaa akka ijaaramuufis mootummaa gaafachaa jiraachuu himu. Kana karaa lama sadiin tokkoon furmaata barbaadaatti jira. Tokkoffaa irratti buufata fayyaa dabalataa karooruma bareedaanuu keessatti akkaataan itti yaadamaa jiru jira jechuudha. Isarraa loonii hir'isuudhaaf buufanni fayyaa tokko dirqama magaalaa kana keessatti akka barbaachisu gandaan iddoon isaa qoratamee hojjetamuudhaaf qabu sadarkaa yaadaatti kan itti mari'anne ta'uu isaati. Lammaffaa hirmaannaa uummataatiinis wantoonni naannaatti deeggaruudhaa dandeenyu
wanti deeggaramuu danda'u jiraata. Isarratti illee hawaasa maleessisnee kan itti deemnu ta'uu isaati. Kan hir'ina meeshaa hir'ina ogeessaa wajjinis wal qabatee wantoota jiran carraa guddina magaalaa wajjin waa wal simuu danda'u mootummaa naannootiifis gaaffii dhiyaate akkaataatti wantoonni kunniin furmaata yeroo gabaabaatii fi yeroo dheeraa argachuu danda'u irratti wanna qorannoo itti eegallees hin jira. Dirqama hospitaala san gubbaa irratti loodii nama jiru bal'aadha waan ta'eef akkaataatti namni sanachirraa hidhachuu dandeenyuu fi humna dandeettii raawwachiisummaa humna achi keessa bullee karaa ittiin dabaluu danda'u irratti mootummaa wajjinis bareechaa wantoonni hojjetamuu qaban jira. Uummannis gaaffii kana yeroo garaagaraatti kaasaa jira. Isarra dhaabbatanus furmaata akka kennuu dandeenyu wanti qorachaa jiru kan ta'uu isaati. Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhimma kana beekaa furmaanni isaa maali? Rakkoon hospitaala wal qabatee jiru akkuma jette hospitaalli Dodolaa aanaa 5-6 tajaajilaa jechuudha. Kofalee paartii illee kan itti tajaajilamutu jira. Kana hunda simatee tajaajila kennuun humna hospitaalatii ol jira kutaan isaa dhiphaadha kan jedhe gaaffii sirriidha. Waan haalamuu miti hospitaalichi tajaajila amma kennaa jiru kanaan dhugaa dubbachuudhaaf bal'ina ijaarsaa keessa jiruun baay'ina ogeeyyii achi keessa jiraniitiin humnaa ol ta'aa jira yeroo ammaa kana kan jiru argaa jirra. Wanni rakkoo ta'e akkuma siin jedhe hospitaala waliigalaa kana tokkoffaa akka naannootitti waliin gahiinsi isaa achi gara Dodolaa sanitti aanaan hedduu ta'u malee baay'eedha. Kanaaf kun fala ta'uu kan danda'u yoo danda'amee fuuldura hospitaala haarawaa kan argannu ta'e akka naannootitti aanota uummata guddaa qaban kan akka aanaa Gada Basaasaa uummata 300 achi ol qaba. Hospitaala jaarsa sadarkaa jalqabaa tokko Nansabo barana eebbifamaa jira. Hospitaala sadarkaa jalqabaa hojii eegalee jira amma yeroo ammaa kana. Nansabo yoo uummata irraa qooddate kokkossallee tajaajila achitti kennu yoo kan fooyyessu ta'e aanan 3 irraa hin hir'ata. Adaabbaa kophaatti hospitaala tokko ol isa barbaachisa. Silaa sadarkaa amma teenye kanaan. Asaasa silaa sadarkaa jenne kanaan hospitaala 3 barbaachisa. Kanaaf aanota kun hospitaala sadarkaa jalqabaa fuuldura akka argatan itti karoorsinee irratti hojjechuudha. Filannoon jalqabaa fi filannoon dhumaa ta'uu kan danda'u sadarkaa hospitaalichaa fooyyessuudha fuuldura yoo kan argamu ta'e baajenni mootummaan nu hayyamu ta'e hospitaala sadarkaa waliigalaatiin jiru kana gara kompireensivii ispeeshaalaayizd hospitaalaatti kan guddifnu yoo ta'e teessumni lafaa jiddugalaa dallaan isaallee bal'aadha. Keessatti kutaalee adda addaa babal'isuudhaan magaalaan illee rifoormiidhaan yeroo ammaa kana magaalaan Dodolaa gara magaalaa olaanaatitti jijjiiramtee jirti waan ta'eef baranaaf sadarkaa fooyyessuu hospitaalaa kana baajeta irratti hin arganne fuulduraaf qabannee irratti yoo karoorsine dhugaa dubbachuuf hospitaalli sun uummata baay'ee waan tajaajilaa jiruuf kana caalaa daran fooyyessee kenna tajaajilaa fooyyessuu hin danda'a kan jedhu qabna. Kenni tajaajilaa hospitaalichi kennaa jiruu fi fedhiin heddumina tajaajilamtoota wajjin wal qabatee jiru sadarkaa hospitaalichaa ol guddisuun barbaachisaa akka ta'e kan eeruudha. Kana malees hospitaalichi dallaa gahaa ta'es hin qabu. Komii gama kanaan ka'u biiroon fayyaa Oromiyaa maal jedhama? Amma sadarkaa hospitaalaa fooyya'utti maal ta'uu qaba kan jedhu faloota xixiqqaa ta'an muraasa kaa'uun hin danda'ama. Hamma sadarkaan hospitaalaa fooyya'utti immoo dhawaatan bilookii dabalataa adda addaa yeroo yeroodhaan kennuun hin danda'ama. Bilookii dabalataa jechuun fakkeenyaaf naannoo sanitti kan baay'atu tokko tajaajila da'umsaati. Tajaajila da'umsaa bakka amma jiru sanirraa bilookii da'umsaa qofa tokko addatti yoo baasuu hin danda'ame fala ta'uuf hin danda'a yeroodhaaf sun bara kana already baajenni qoodamee xumuramee darbee jira. Tarii dabalata irratti haalli mijataan kan uumamu ta'e bilookii dabalataa adda addaatti babal'isaa deemuun hin danda'ama akka sadarkaa hospitaalaa fooyyessanitti. Kan dallaa maal rakkina hin qabu. Waan gaariin isaan achitti hojjetanii lafa san kabachiifatanii daangaa itti godhuun waan guddaadha. Bikoos hospitaalli kun fuuldura babal'achuun isaan oolu. Lafa qabaachuun isaanii magaalaa keessatti waan gaariidha waan ta'eef dallaa itti qabaachuu qabu. Dallaa saniif ammoo mallaqa guddaa natti hin fakkaatu. Tilmaama gatii isaa qoratanii ogeessa maandisaatiin yoo fidan biiroon deeggaruu hin danda'a kan jedhuun abdii qaba. Qarshii guddaa natti hin fakkaatu. Miliyoona 2 miliyoona 3 waan caaluu miti. Isatti mari'annee deeggaruu hin dandeenya. Ammas kan dadhabnu ta'e ji'oota muraasa booda dallaa ijaaruudhaaf waan guddaa isaan gaafatu natti hin fakkaatu. Hirmaannaa uummataatiinis isaanis waan baay'ee hojjetaa jiru. Meeshaa biyya alaatii galchaa jiru. Even lafas qotaa jiru argitee yoo jiraatte keessatti waan baay'ee hojjetaa jiru waan ta'eef
karaa adda addaatiinis hojjechiisuun hin danda'a. Mooraa hundallaa caalaa bilookii dabalataa hospitaalli sun kutaan tajaajila itti kennu akka irraa citee bahu yoo goone hospitaalichi kana caalaa kenna tajaajilaa fooyyessuudhaan komii hawaasni kaasaa jiru kan inni hir'isa kan jedhuun qaba. Overall sirriidha. Hospitaalli baay'een tajaajilamaa hin qaban. Kun ammoo tajaajilamaan natti baay'ateedha kan jedhaa jiru. Natti baay'atee jedhaa jira. Natti itti baay'atoo moonus dhagnee arginee jirra. Haalli qabatamaallee kanuma mul'isa waan ta'eef gaafiin isaanii sirriidha. Mootummaan yeroo isaa eeggatee hin deebisaa kan jedhu qabna. Nus hubannoo kana yeroo yeroodhaan qabannee karooraan hin deebifna kan jedhu qabna. Gama biraatiin dhaabbanni tola ooltummaa jaarraa inda jiru jedhamu kan dhalattoota naannichaatiin biyya alaatti hundaa'e hospitaala Dodolaatii fi buufataalee fayyaa aanaalee ollaa san jiraniif deeggarsa meeshaalee fayyaa dhaabbata kuur jedhamu kan biyya Ameerikaa jedhamurraa argamsiisuu hoogganaan hospitaalichaa himanii garuu birriin ittiin meeshaa kana gara biyyaa fe'anii galchan rakkoo ta'uu dubbatu. Bara bajataa kana keessa hospitaalli waliigala Dodolaa dhaabbilee arjoomtoota adda addaa wajjin yeroo adda addaatti hojjetaa turedha. Kana keessaa dhaabbata dhalattoota naannoo kanaa kan ta'e Jirra Inni Jiru Faawundeeshinii wajjin waliigaltee uumneen dhaabbilee arjoomtoota biyya Ameerikaa magaalaa Minneapolis irraa qorannoo hojjetanii hospitaala keenya qofaaf miti aanaa Dabbaas buufata tokko aanaa Dulas buufata Gannataa jedhamu barataan immoo aanaa Asaasaa buufata fayyaa guddicha Asaasaa waliigalatti hospitaala Dodolaa akka ijootti ila fudhatanii nu deeggaruuf waada nu galanii nu biraa deemanii turanii bu'uuruma saniin dhaabbanni arjoomtotaa kun meeshaalee yaalaa gosa adda addaa tilmaama naannoo qarshii biliyoonaatti dhiyaatu konteenera abbaa fiitii 40 isa 5 afaan 40 nu kennuuf waada galanii jechuudha. Meeshaan deeggarsa konteener 5 argameera yommuu jechaadha. Chaalenjii kan nuti ta'e maalidha? Meeshaa sana fe'anii biyya keessa galchuun hudhaan ta'ee jira jechaadha. Akkuma beektan biyya keessatti yeroo ammaa kana doolaarri rakkoodha. Hanqinni meeshaallee rakkoodha jechaadha. Dhaabbanni JJ Faawundeeshinii meeshaa yaalaa kana fe'ee biyya keessatti galchuudhaaf yoo xiqqaate naannoo doolaara 200 isaan gaafata jechaadha. Doolaara 200 jechuun gara qarshii biyya keenyaatti oli'us naannoo qarshii miiliyoona 11 ta'a jechaadha. Dhaabbanni Faranjii biyya Ameerikaa jedhu dhaabbanni tola ooltummaa kuni deeggarsa meeshaa qofa kenna. Geejjibaa wal qabatee waliigaltee akkasii hin qabu hin kennulleedha. Dhaabbanni JJ Faawundeeshinii kun immoo hanga humna isaaniitti deeggarsi kun bifa sirriitiin haga biyya keessatti akka galuuf dhalattoota biyya kanaa namoota adda addaa dubbisaa jiru. Nulleen hooggansa naannoo irraa gabalee kantiibaa magaalaa bulchaa godinaa warra waajjira paartiis kanneen itti dubbisaa jirra. Hawaasa naannoos jaarsota illee itti dubbisaa jirra. Akka hospitaalaatti garuu koree nama 5 qabu ani hooggan dhaabnee risoorsii maddisiisuu danda'an dhaabnee jirra. Chaalenjii guddaan keenya yeroo ammaatti doolaara jechaadha. Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhimma kana beekaa furmaanni isaa maali? Birrii Itoophiyaatiin argachuu dandeenya, deeggarsa gochuu dandeenya. Garuu doolaara kana hin rakkanna waan ta'eef dhalattoonni naannawa Dodolaa, dhalattoonni Arsii Lixaa, deeggartoonni naannoo sanii, dhalataan Oromoo biraa fi paartinariin yookaan dhimmamtoonni deeggarsa hawaasa irratti hojjetan kamuu doolaara takkas haa taatu doolaara 100 takkaan hospitaala saniif kan buusu yoo ta'e dhaabbileen gurguddaan akka yuunivarsiitii fakkeenyaaf yuunivarsiitii Ollaa san jiru aktuaalii deeggarsa adda addaa godhaafii jira madda walaabuu kunniin deeggarsa kan godhuuf yoo ta'e doolaara san salphaatti argachuu hin danda'u. Nuti akka biirootitti doolaarri nu rakkisa. Tooftan ittiin argannu yoo jiraate yaanna garuu mallaqa keenyattoo ta'e baay'ee waan nu rakkisu hin qabu. Kana namoonni adda addaa karaa adda addaatiin miidiyaa kana hordofan doolaara kana haala ittiin nu gargaaranis hospitaalichi akkaawuntii banee sochii jalqabaatti jira.
Yoo hin banne immoo dafee koree itti ijaaree hawaasa keessaa magaalaa keessaa boordiin hospitaalaa irratti mari'atee akkaawuntii banee namni hospitaala Dodolaa deeggaruu barbaadu kamuu yoo deeggarsa kan godhu ta'e mallaqa salphaadha argachuu hin danda'ama. Akka biirootitti mootummaan doolaara kanaaf jennee qabannee hin qabnu mallaqa keenyatti yoo deebi'ee immoo as naannoo kana keessa ga'u Jibuuti irraa maalirraa waan akkas akkasiisan deeggaruu hin dandeenya. Hundaa ol garuu warri muuxannoonis jira naannoo keessa. Fakkeenyaaf torbee darbe miliyoona 23 hospitaala Yaabellootiif biyya alaatirraa meeshaan galeera. Yaabelloof Shaashamanneen achuma ollaa sanitti bara darbe meeshaa galcheera biyya alaa keessa. Harargee keessatti baddeessan guyyaa kalee meeshaan galeefii jira. Muuxannoo hin qabna. Muuxannoo san itti fayyadamuudhaan hospitaalli Dodolaallee meeshaa deeggarsaan argate kana gara biyyaa akka galchu deeggarsa nurraa eegamuun goona jechuudha. Akka waliigalaatti rakkoo hospitaala Dodolaa gamtaan furuun tajaajilli hawaasichaa si'ataa akka ta'uuf ogeessonni dhaamsa qabu. Uummanni naannoo kanaa kan baay'ee nama gammachiisu yaalii irratti atteenshiin inni qabu baay'ee nama gammachiisa. Uummata naannoo biraati uummanni naannoo keenyaa kana yoo waliin madaalu atteenshiin qabu. Aweernessi isaanii baay'ee haali. Sababa xiqqoo tokko fiil godhan kuni maali jedhanii dhufanii uummata yaalamu waan ta'eef yaalii irratti atteenshiin isaan qaban baay'ee nama gammachiisa waan ta'eef osoo uummata kanaan mari'annee isaan ilaalanii furmaata gochuu. Ogeeyyiin keenya bakka rakkoon nageenyaa jirus bakka rakkoon hongee jirus hawaasa isaanii keessa taa'anii miidhamanii hawaasa isaanii tajaajilaa akkuma jiran warri immoo haala ogummaa barataniin uummata sirriitti deeggaraa hin jirre isaanitti makanii fedhii hawaasni nurraa qabu kana amantaa nurraa qabu kana caalmatti daballee hawaasa keenya akka tajaajilu fi rakkoon lammataa dhaabbilee fayyaa keenya keessa jiru rakkoo dhiyeessii qorichaaf meeshaa yaalatii hin beekama. Qorichi keenya harki 92 achi ol biyya alaatirraa gala. Qorichi biyya kana keessatti itti fayyadamnu 92% biyya alaatirraa gala. Qorichi biyya keessatti oomishamtu 8% kan hin caaltu. Kanaaf sababa kanaaf dhaabbileen fayyaa keessatti dhuunfaa hin jira mana mootummaa hin jirudha namni. Kan dhuunfaa yeroo baay'ee qorichi argattu sirna bittaa mootummaa eeggatee karaa seera qabeessaan qoricha galu caalaa karaa adda addaatiin sirni bittaa keenyallee adda adda. Lammata immoo maddi qorichaallee adda adda. Kanaaf dhiyeessii qorichaa akka fooyyessan dhaabbileen fayyaa keenya meeshaalee fayyaa hawaasa barbaachisu kan akka laaboraatoorii meeshaalee akka imeejingii jennu altiraasaawundii raajii kana bitanii galii keessootiin akka fooyyeffatan kan immoo mootummaan asii bitee naannoo irraa gadi darbuuf tajaajila ala kan ta'an akka suphisiifatanii fedhii hawaasni gama yaalatiin nurraa qabu kana caalatti akka dabalan waamicha keenya ni dabarsina. Nus immoo akka naannootitti garee qabna. Gareen deeggarsa dhaabbilee fayyaa godinaan qooddannee hospitaalota keenya deeggaruudhaaf yeroo garaagaraatitti hojjechaa jirra. Ammallee caalmattiin hojjenna. Kana hoo geggeessine fedhii hawaasni keenya nurraa qabu dabaluu hin dandeenya. Komii immoo xiqqeessuu hin dandeenya waan jedhamu qaba. Hunduu tumsuu qabaan dhaamsa qophichaati. Qophiin keenyaarraa kanuma horaa bulaa.